Akkam jirtan ijoollee nagaa keessanii oduu durii gaaf darbee isinii dubbiseerraa waan baay'ee barattanii miti eeyyee har'a immoo oduu durii tiksee holotaa fi jeedala jedhu tokko isinii fideera obsaan na caqasaa tiksee holotaa fi jeedala ganda magaalaarraa fagaate tokko bakka bosonni cillimoo jedhamutti argamu tokkotti qotee bulaan tokko holota baay'ee qaba ture. Gaaf tokko qotee bulaan kun farda isaa fe'atee gara biyya fagoo deemuuf qophii erga xumuree booda tiksee holotaa isaa waamee ilaali ani gara biyya fagoo deemuu kooti haagan deebi'ee dhufutti holota kana baay'ee gandarraa otoo hin fageessin otoo bosonatti hin seensisiin funaansisi yoo jeedalli sitti dhufe namoota ganda jiraniitti iyyi isaan siif birmatu jedhanii miila isaa karaa kaa'e. Tiksichis holota baasee otuu eeguu aduun waan itti hammaatteef mukaa'uu jalqabe. Yoona maaliifi namoota ganda keessa jiranitti jeedalli dhufe jedhee hin iyyu jedhee yaadee gara tullubbee tokkotti ba'ee jeedalli dhufe nara qaba jedhee yoo iyyu namoonni gandichaa figanii bahanii isa bira yommuu gahan tiksichi jara isa gargaaruuf dhufan irratti garaa isaa haga isa guutti innaa kolfu arganii akka qoosaa ta'e hubatanii aariidhaan gara mana isaaniitti deebi'anii galan. Tikseen kun qoosa isaatiin bashannanee holota isaa fudhatee gara mana isaatti gale. Bariisaa holota isaa utuu eegaa jiruu tasa yaada isaa kaleessaa yaadatee kolfa. Har'as akka kaleessatti jara kana waameen itti taphadha jedhee yaadee iyyuu jalqabe. Namoonnis akkuma kaleessaa fiigaa isa bira yoo gahan har'as akka isaaniitti qoosee hubatanii ariidhaan gara mana isaaniitti deebi'anii galan. Tiksichis har'as dabalataa waan isaaniitti qooseef gammade. Otoo holota isaa eegaa jiru guyyuma sana galgalarra jeedalli bosona keessaa ba'ee holota ari'uu jalqabe. Tiksichi yoona nahee gara gandaatti iyyuu jalqabe. Garuu namoonni gandichaa hundi walitti ba'anii ammallee hin deemu. Tikseen kun akka kana caalaa nu gowwoomsu hin eeyyamnuufi jedhanii gara hojii isaaniitti deebi'an. Gaafa sana holonni baay'ee tiksicha jalaa nyaatamanii kan hafan fudhatee gara manaatti galee jedhama. Ijoollee mee oduu durii kanarraa maal akka barattan maatii keessan waliin mari'adhaa. Gaaf biraa oduu durii kan biraatiin haga walitti deebinutti nagaatti.